Ni gurra keessa waan qabaniif macaafa raawwachuudhaaf Yesuus Kiristoos iddootti dhalatu akkaataa dhalatu beeka ture. Mee Yesuus beekaadha jedha. Yoseefi Maariyaamtuun beeku malee Yesuus iddootti dhalatu beeka. Akkatti dhalatus beeka. Kanaaf inni waaqa ture waan ta'eef akka Beetlehemitti dhalatu beekaayyuu gara sana dhaqee jechuudha. Fuudhanii dhaqaniitu dallaa horii keetti dhalatee jedha. Erga dhalatee Beetlehemiin ture tun taane keessatti ni jechuudha amma Naazreetitti deebi'aa jechuudha. Kanaaf alachuu Yesuusii wanti nuu ta'e inni tokko warra gaddeebi'ootu gaafa sana yaadatame. Ishee kana finitti mu barbaadu. Warra gaddeebi'ootu yaadatame gaafa sana. Sababiin isaa iddoon Yesuus itti dhalate amma turutti na dhaggeeffadha. Iddoo Yesuus Kiristoos itti guddate Naazreetidha. Naazreet macaafa kakuu moofaa keessa iddoo tokko iyyuu hin jiru. Naazreet kan jedhamu kun barreeffamtee jirtu magaalaa beekamaa iddoo beekamaa miti. Naazreet iddoo namoonni hedduun beekan miti. Iddoo vileejii yookaan immoo baadiyyaa xiqqoo tokkodha. Iddoo inni keessatti guddate sun. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 46 Naatnaa'el gaafa gara Yesuus dhufe jedhe. Filiphos Naatnaa'eliin kottu Masiihin sitti agarsiisa. Yesuusin asitti agarsiisa gaafa jedhu eessa jennaan Yesuus eessa jedhe. Yesuus nama Naazreeti. Yesuus nama Naazreeti. Jennaan akka jedhe Naatnaa'el yookaan Bartilimiyoos ni jedhamu. Naatnaa'el akka jedhe Naazreet keessaa maal jedhe? Naazreet keessaa wanti gaariin hin baa'u jedhe. Naazreet keessaa wanti gaariin hin ba'a jechuun iddoo sana namni guddaan tokko ba'ee hin beeku. Iddoo sana namni beekamaan ba'ee hin beeku. Biyyattiin biyyatti beekamtu miti. Iddoo namni baay'een ishee beeku miti. Yesuus Kiristoos iddoo namni tokko hin beekne, gola namni tokko argee hin beekne, iddoo namni guddaan tokko qe'ee namni ba'ee hin beekne ba'e. Ameen. Maaliif achi ba'e yoo jette warra gaddeebi'aa barbaacha dhufe. Mana koof mana keetti ni dhalate gaafas. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos iddoo namni hin beeknetti kan dhalate akeeka qaba eenyuuf warra dadhaboota akka keenyaaf. Ameen jettan. Ameen. Dallaa horii yookaan immoo iddoo horii keessaa nyaatutti maaliin dhalate? Mana mootiitti dhalachuu dandaatu. Mana warra beekamaatti dhalachuu dandaatu. Garuu iddoo horiin irraa nyaattutti dhalate. Beetlehemitti akkuma isin argitan malaala. Iddoo nuu kennaa. Mana nuu kennaa yennaan maal jedhan jedhe. Hin didanii iddoo dhawwatanii jennaan iddoo kara deemtotaatti dhaqee maal ta'e jedhe. Lafa bultii kara deemaatti dhalate. Lafa bultii kara deemaa jechuun karaa bukkeedha. Isa iyyuu dallaa horii biratti isa horiin irraa nyaattu atalaa cincaa fincaan horii keetti dhalate mootii guddaan waaqaan lafa. Ameen. Haleluuyaa. Meedhaa isinitti agarsiisa. Iddoo Yesuus dhufe isinitti agarsiisa. Iddoon Yesuus dhufe inni mootii moototaadha. Ifa hunduutti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata ture Yesuus. Abbaa bira gaafa ture maanguddoo 20 arfaniin marfame. Uumama lubbuu qabu arfaniin marfame. Ergamoota 1000 marfame. Ifa hunduutti dhiyaachuu hin dandeenye keessa ulfina guddaa keessa jiraachaa ture. Ameen. Haleluuyaa. Ergamoonni fuula isaa ilaaluu waan hin dandeenyeef qulqulluu 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 ittiin jechaa turani. Yesuus ulfina amma sana ga'uu dhiisee mana keessaa iddoo gadi dallaa horii iddoo fokkisa dhaqee achitti dhalate. Maaliif dhoqqee keetti dhalate? Anaaf si warra dhoqqee kee ture achi keessaa baasuu jedhe. Ameen. 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 Warra fooniin taane qaban warra seexana waaqeffatan sana achii baasuudhaaf iddoo dachannaatti dhalate. Meeqa mirga ol kaasee Yesuus har'a mana kee hin liqaa. Mana warra dadhabootaa hin liqaa. Mana warra cubbamootaa hin liqaa. Qe'ee warra namni bira darbe keessa Yesuus hin liqaa. Ameen. Haleluuyaa. Kanaaf gaafa hojii jalqabe iddoo gaarii barbaada
Iddoon itti dhalate gajjallaa waan ta'eef inni garuu gajjallaa miti mootii moototaati. Ameen. Mee Yesuus mootii moototaati jedha. Mana warra gajjallaa lixa Yesuus. Qe'ee warra namni quban qabnee lixa Yesuus. Qe'ee warra hiyyeessaa dhaqa Yesuus. Qe'ee warra firan qabnee dhaqa Yesuus. Funaantuu kanarraa kaasee ittiin hojjeta Yesuus. Gajjallaatti dhalate warra gajjallaa lafaa kaasuudhaaf. Gajjallaatti dhalattee dhaanine. Gajjallaadhaan kaastee dhaanine. Ameen haleluuya. Waan hundumti isaanii ka qaba isaaf. Waan hundumti isaanii ka qaba. Xinnoo Naazreetiin nuti dhalate hin jedhe. Lammaffaa maatiin keessaa dhalate Yesuus baay'ee maatii hiyyeessa turan. Eessaa fidde yoo jettan immoo gaafa Yesuusiin gara mana qulqullummaa geessan Maariyaamiif Yoseef han isaan fudhatanii dhaqan gugee hora lama jedhe. Gugee hora lama jedhe. Seera lakkoofsaa boqonnaa 12 lakkoofsa 8 jedhu dubartiin Israa'el gaafa mucaa godhattu hoolaa fiddee haa dhuftu jedha. Yoo isan qabdu ta'e immoo gugee hora lama fudhattee haa dhuftu jedha. Gugee fudhatanii gara mana qulqullummaa dhaquun kennaa hiyyeessaati. Kennaa namni hoolaa gaashaa fudhatee dhanne gugee bakkeedhaa qabee fudhatee dhaqa. Jarri lamaan hiyyeessa jechuudha. Yesuus sooressa mootii waaqaaf lafaati amiin jedhama. Garuu maatii hiyyeessa gidduutti dhalate. Kanaaf Yesuus hiyyeessa dubbatu. Mindanaa sinii gala. Haleluuya. Galanni isaaf haa ta'u. Hojii Yoosef hojjetu yoo ilaaltan immoo hojii maal hojjete? Hojii keessa maal hojjete Yoosef? Macaafaan beektanii. Muka maal godhate? Muka soofticha miti jedhuun Yesuus. Ilma muka sooftichaa miti jedhuun. Galii xinnoo qabu hojii xinnoo hojjetu hiyyeessadha. Naazreet iddoon beekamne dhalate Yesuus akkas taanaan sitti fayyadamuu hin danda'a jechuudha. Akkas taanaan gajjallaa dhufee lafaa si kaasuu hin danda'a jechuudha. Akkas taanaan mana keetti dhalachuu hin danda'a jechuudha. Wanti gaariin mana keetti iyyuu ba'uu hin danda'a jechuudha. Ameen. Galanni isaa haa ta'u. Yesuus jabaadhaa dadhabaa lafaa kaasa. Yesuus sooressaa hiyyeessatti fayyadama. Yesuus beekaadha wallaalota barbaada. Ameen. Nama si cinaa jiru qabii Yesuus jabaadha. Yesuus jabaadha. Garuu dadhabaa barbaada. Yesuus sooressaa. Hiyyeessa barbaada. Yesuus beekaadha. Wallaalota immoo barbaada. Ameen. Alachuu Yesuusin lammaffaa kan nuti golkaaduu kanaa tarsa'e. Gaafuma sana gaafa Yesuus dhalate milikinni guddaan ta'e mucaalee dhalatu irra ifa guddaatu buufate. Inni surraa gooftichaa naannoo warra tiksitootaatti balaqqeesse. Ameen. Sababiin isaa Isaayaas boqonnaa 9 lakkoofsi 2 jedha. Sabni dukkana keessa deemu ifa guddaa isaa hin argaa. Warra gaaddiduu du'aa jalaa jiraataniifis ifni ba'eera. Ameen jedhama. Sabni dukkana keessa deemu maal argate? Ifa guddaa isaa hin argaa. Warri gaaddiduu du'aa jala jiraataniif immoo maaltu ba'eera? Ifatu ba'eera. Ameen haleluuya. Isaayyaas utuu Yesuus hin dhalatin dursee kana arge. Yesuus gaafa dallaa horiitti dhalatu naannoo sun ifaan guutame. Harka kee mirga ol kaasi irraa kaasee jireenyi kee manni kee ifa waaqa irraatiin haa guutamu. Sammuun kee ifaan haa guutamu. Asitti dukkaneessa sirraa cabarraa kaasee. Maanni dukkanni sun biyyi lafaa yeroo sana dukkanaan haguugamteetti. Biyyi lafaa dukkanaan liqimsamteetti. Dukkanni seexana bakka bu'a. Ibni Kiristoosiin bakka bu'a. Mul'ata Yohaannis 16 walaantanii iddoo
Inni sun immoo dukkana irratti hawoo qaba. Inni sun immoo seexana irratti hawoo qaba. Ifni gaafa dhufe jedhu ifa salphaasitti hin fakkaatin. Ifa dukkana seexanaa ari'utu gaafa sana dhalate. Ameen. Seexan abbaa dukkanaati. Sammuu namaa dukkaneessa. Bara namaa dukkaneessa. Mul'ata namaa dukkaneessa. Jireenya namaa dukkaneessa. Dukkana kana Yesuus Kiristoos ifa waaqa irraatiin ari'ate. Harka kee ol kaasee irraa kaaseedha. Dukkanni koo hin ifaadha. Ameen. Haleluuyaa. Yesuus gaafa dhalate biyya lafaa kana ibse. Gaafa sana abbaan dukkanaa seexanni mo'ame jechuudha. Galanni isaa haa ta'u. Gaaddidduun du'aa namoota gaaddidduu du'aa jala jiraataniif maaltu ba'e jedha, ifatu ba'ee jedha. Gaaddidduu du'aan sinitti hima. Gaaddidduu du'aa jechuun namni hundumtuu hin duuta waan jedhameef bara addaa. Gaaraantii yookaan immoo wabii waan hin qabneef namni hundumtuu du'a ofirratti ilaalaa jiraata. Na dhaggeeffadhaa sirriitti. Ilaala. Namni gaafa deemu gaaddidduu du'aatu nama duukaa deemu. Nama duukaa deemee hin duuta'edha. Nama tasaasee hin duuta'edha. Ati fala qabdu, ati wabii qabdu, ati hin duuta jedheetu du'atu nama duukaa deema. Gaaddidduu du'aatu nama duukaa deema. Haleluuyaa. Gaafa Yesuus dhalatu ifni waaqa irraa gaafa ba'ee gaaddidduu du'aa sanatu namarraa tarsa'e. Galanni isaa haa ta'u. Ameen. Iddoo tokkotti dubbadhee ta'uu danda'a. Biyya Roomaa keessatti yeroo mootiin muudamu namni hundumtuu mootii gonfoo uffate sanaaf sagada. Warqee mataa isaarra kaa'u, farda yaabsisu, uffata isaanii lafa afuu, mootichi ulfina guddaadhaan namoota kana magaalaa kee adeemu. Namoonni hundumtuu gadi jedhanii isgoo jedhanii sagaduuf. Namicha kana duwwamuu nama tokko ta'a. Nama tokkotu saragallaarra ta'a. Yookaan farda mootii isa jennu, saragallaa isa jennu, isa gaarii, isa bareedaa isa mootiin ittiin deemu. Dudduuba taa'ee keedha namicha. Memento Moriyaa jedhama. Akka jechuun hinduuta jechuudha afaan warra taa'anii. Namichi deemee gaafa namni sagaduuf akka waaqa of hin goneen maal jedhaani? Hinduuta jedhanii gurra isaatti. Hinduuta jedhani. Ani nama lakkaan hin du'e. Hin yaadachiisa akka nama ta'e. Akka inni du'u kanaaf waan gaarii hojjetu hin dabarta. Ati bara baraan hin jiraattuudha. Kiikkisa. Akkuma kana dur nama dudduuba deemee seexanni hin duuta. Isa jedhutu gaafa Yesuus dhalate nurraa tarsa'e. Ameen jedha. Ameen. Mootummaa du'aa Yesuus gaafa sana qulqulleesse fannoo irratti ol ba'e sana immoo Yesuus Kiristoos isa dhumaa furtuu eenyu harkaa fudhatedha. Seexana harkaa fudhate. Ameen. Haleluuyaa. Kanaaf dhalachuunsaa gaaddidduu du'aa dukkana biyya keenya irraa kaase. Galanni isaa haa ta'u. Sadaffaan teessoo seexanaatu raafame gaafa. Teessoo seexanaatu raafame. Yookaan immoo Maatewos boqonnaa 2:1-3 olaaltanii warri Saamaa 9 jedhaman fixuuf ka'eera ani deemnaa bilis. Baay'ee dadhabatan. Maatewos boqonnaa 2 kanarraa olaaltan akkeedha. Warri Saamaa 9 urjii lakkooftuun sun gaafa dhufanidha. Akkuma margitan fagoodhaa urjii ilaalaa dhufan isaan. Ba'a fagootii dhufan jedha biyya isaanii dheeru. Ba'a fagootii dhufan. Urjiitu Yesuusin agarsiisa. Urjiitu waaqarra deemee kanaatti agarsiisa. Kanaaf urjii ilaalanii deemu gara Beetlehemiin. Gaafa kana gara Heroodisitti godhanii kennan Fayyisaan dhalateera Beetlehemitti jedhame eessa jedhan. Gaafa sagalee kana dhaga'u jedha Heroodot teessoo isaatu raafamedha. Ameen. Haleluuyaa. Alachuu Yesuusin gaafa dhaga'e maaliif teessoon isaa raafame? Maaliif Yerusaalem guutuun raafamani? Teessoon warra Roomaa sun, teessoon Heroodis sun, teessoon seexanaan faayamedha. Teessoon seexanaan dhaabbate waan ta'eef alachuu Yesuus gaafa dhaga'e teessoo isaanii raafame. Ameen. Alachuu Yesuus teessoo seexanaa raase. Ameen. Dubbatadhaa alachuu Yesuus jedhamu. Teessoo seexanaa raasedha.
mootii raafame. Mooticha miti fiizikaalii isa keessa jiru sanatu raafame malee. Seexanatu raafame malee. Dhaga'een raafame malee han mootichaa miti. Yerusaalem guutuun duukaa raafama mucaa tokko dhalateennaan. Mandarri seexanaa hin raafame. Ameen haleluuyaa. Galanni isaa haa ta'u. Alachuun Yesuus bu'aan nu buuse tokko nu warra abdii hin qabne abdii argate jenneerra. Lama golgaa dukkanaa golgaa seexanaa isan addunyaa kanarra kaasatu gaafa sana ifa isaatiin tarsa'e. Sadii jennee gaafa sana teessoo seexanaatu raafame. Galanni isaa haa ta'u. Kanaaf mandara Yesuus keessatti dhalate yookaan immoo mandara Yesuusiin argatte jalqaba teessoo qaalluutu raafama. Teessoo xomqaa'otaatu raafama. Teessoo toshitootaatu raafama. Sababiin isaa maqaa Yesuus jedhu seexanni waan hin jaallanneef. Arraa qabee maqaa Yesuusiin kun sirratti haa ta'u. Gara deemtanitti, gara galtanitti, mana barumsaa keessanitti inni raasu arraa qabee si duukaa haa ta'u. Inni teessoo xomqaa'ii raasu si duukaa haa ta'u. Arraa kaaseef lafa faanni kee ga'e hundumaatti raafamni haa ta'u. Harka ol qabiisi madhu maqaa Yesuusiin. Lafa ati beektu hundumaatti teessoon seexanaa haa raafamu. Lafa miilli kee ejjate hundumaatti teessoon diinaa haa raafamu. Lafa faanni miilla kee ga'e hundumaatti teessoon diinaa haa raafamu.